Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenyiif jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa yaadatamanii kabajamanii kan oolan ayyaanota qulqullootaan ayyaanota raajotaatiin baga geessan baga wajjumaan nu geenye. Eegumsa ergamootaa araarsummaan keenya qulqulleetti dubroo maaramii dhiifamni gooftaa keenyaa uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos lafaaf bakka jirru hundumatti nu duukaa haa ta'u, isin duukaa haa ta'u. Guyyaa har'aa kanaa ergaa gabaabaa qabadhee karaa chaanaalii kanaa dhufeera. Innis egaa yeroo santuubii irratti barumsa ganama qabamuu afaan Amaariffaatiin bamaaledaa mayyaaz kan jedhu kitaaba baay'ee murteessaa ta'e, kitaaba baay'ee barbaachisaa ta'e jireenya keenya keessatti lola daabiloosiin karaa ittiin mo'achuu dandeenyu, karaa ittiin injifachuu dandeenyu, kiristaanonni baay'een kaayyoof karoora diinaa, karoora seexanaa, hafuura matatii, hafuura inexilaa, hafuurota garaagaraa otoo hin beekin jireenya isaanii guutuu qorumsaan, jireenya isaanii guutuu gadadoodhaan, jireenya isaanii guutuu dhibeedhaan, jireenya isaanii guutuu tasgabbii fi boqonnaa dhabuudhaan kiristaanonni baay'een dabarsaniiru. Hafuurri hamaan garaa keessaa eegalee waliin dhalachuudhaan miidhaa garaagaraa geessisuudhaan jireenya keenya irratti gufuu kaa'uudhaan akka nama hin taane, akka hin hojjenne, eebba akka hin arganne, akka hin waaqeffanne, dhallee dhashinee ijoollee keenyatti akka hin gammanne karoora baay'ee nurratti hojjechuudhaan baay'uliin keenya kan hin beekin hafuurri kun nu waliin dhalate, hafuurri kun nu waliin jiraate, hafuurri kun nu waliin guddate rakkoof gidiraa garaagaraatiin nu saaxilaa tureera. Har'as nu saaxilaa jira. Gara fuulduraattis karoorri isaa eesuma kanadha. Kanaaf furmaanni isaa maalidha? Akkamitti kaayyoo seexanaa, karoora seexanaa kana hundumaa baruu dandeenya? Akkamitti jalaa ba'uu dandeenya? Akkamitti mo'achuu dandeenya? Akkamitti injifachuu dandeenya kan jedhuudhaaf furmaanni isaa yeroo gabaabaatti hunda keenya biraa ni ga'a. Kitaaba kana bamaaledaa mayyaaz yookiin immoo ganama qabamuu abbaa keenya malaaka mankiraat lubaa girmaa wandimmuutiin kan qophaa'e kitaabni kun akkuma laaltan afaan Amaariffaatiin kan barraa'e gara afaan Oromiffaatti jijjiiruudhaaf qophii eegallee abbaa keenya biras deemnee qaman gaafanneerra. Namoonni baay'een isaanii abbaa kana hafuura seexanaa waan baasaniif hedduu isaanii hidhaarraati, hidhaa daabiloosirraati waan hiikaniif namoonni baay'een waan fayyaniif namoonni baay'een hinaafaa jiru. Namoonni baay'een maqaa garaagaraa isaaniif laachaa jiru. Egaa akkuma beekamu amantoota Pirootestaantii illee otoo hin hafiin yeroo maqaa isaanii hadheessaniif xureessan ni agarra. Inni hidhame hidhaa daabiloos irraa yoo hiikame, inni naafate naafa isaarraa yoo diriire, gooboon yoo diriire, dhibamaan yoo fayye rakkoo maalii qaba? Wangeela Maarqos boqonnaa 16 gaafa dubbistan
warra amanan mallattoon kun isaan hordofaa qooqa haaraan dubbatu maqaa kootiin seexana ni baasu boofichas yoo qabatan marzii sanas yoo callaxan yoo dhugan isaanii hin ajjeesu jedhe. Dhugumatti namni afura seexanaatiin seexana baasuu danda'a laata? Namni afura seexanaatiin seexana kaasuu danda'a laata? Seexana warri kaasu eenyudha? Warra Waaqayyootti amane, warra fannoo qabu. Fannoo Kiristoos seexanni hin kaa'a. Tsabalaan seexanni hin kaa'a. Maqaa maaramiitiin seexanni hin kaa'a. Maqaa qulqullootaatiin, maqaa ergamootaatiin seexanni matatiin, moortuun, faltuun, hafuurri xonqaayi ni kaa'a. Isaaniif warri maqaa laatan warra qalama diimaan barreessu. Warra xonqaayota, warra mayatoota, warra asmaatiin hojjetan, warra hundee mukaa qofforan, warra muka garaagaraa ciranii ittiin xonoqqolani isaaniin kan jibbu. Manni keenya keessi isaa bukoodha. Xonqaayiin fagoon dhuftu. Qeesii fakkaattee, margeetaa fakkaattee, Phaaphaasii fakkaattee, qeesii fakkaattee, daaqonii fakkaattee, margeetaa fakkaattee, dabtaraa fakkaattee mana Waaqayyoo keessa gugguufaa saba Waaqayyoo burjaajessaa jirti. Waaqayyoon isaan oolcha. Waaqayyoon isaan balleessa. Warra hidhame garuu Waaqayyoon ni hiika. Faaruu 145 cuftuu keessatti 146 lakkoofsa 6 hanga 9tti akkana jedha. Ishee kanaa dubbisaa. Dhuguma bara baraatiin kan eegu, bara baraaf kan eegu, warra miidhameef kan murteessu, warra beela'aniif nyaata isaanii kan kennu Waaqayyoodha. Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa jedha. Waaqayyoon warra hidhaman ni hiikaa. Meeqan keenyatu afura seexanaatiin hidhamee jira? Meeqan isaa rakkachaa jira? Hojjettanii keessan duwwaa kan ta'e, ganama galgalli keessan boo'icha kan ta'e, jireenyi keessan gadadoo kan ta'e, maatiin keessan jireenyi isaanii gadadoo kan ta'e, dhamaatii malee wanti lafatti bu'u kan hin argamne hin jiru baay'eedhaan keessan. Kanaaf saba Waaqayyoo nuti gartuu kamidha? Gartuu warra xonqaayii, gartuu warra moruu, gartuu warra morsiisuu moo gartuu Waaqayyoo warra seexana mo'atu yookiin immoo warra seexana baasuuti? Gartuu warra xonqaayii, warra mortu, warra faltu yoomillee hin taanu. Qoobiin kun akkan ittiin xonoqqoluuf, akkan ittiin xoloqqolsiisuuf, akkan kokobii lakkaa'uuf fannoon kun naan kennamne. Fannoon kun daabiloosin hidhuu, hidhaa cubbuu hidhuu, hidhaa cubbuu hiikuuf naa kenname malee akkan uummata kana burjaajessu, akkan diimaan barreessu, akkan xonoqqolu naaf hin laatamne. Warra afur akkasii kee jiran Waaqayyo lapheen isaanii haa kennuuf. Digimtiidhaan warra hojjetan, warri xonqaayonni, warri as xonoqqolan Waaqayyoon isaan onsa. Onuun isaanii hin hafu. Jireenyi isaanii dhumaa gadadoodha. Jireenyi isaanii hundumaa boqonnaa hin qabu. Dhalli isaanii iddoo guddaan ga'u. Hojii isaaniitiin si ol tagalan beekuun barbaachisaadha. Kanaaf kitaabni kun maatii keenya hunda haa ga'u, haa qaqqabu warri jettan akkaawuntiin banamee ijoolleen baay'een irratti hirmaachaa jiru. Kitaabni kun kallattumaan hiikame hiriyoota keenya, firoottan keenya barbaachisaa waan ta'eef isaaniif laachuu qabna. Baay'ooliin kan ittiin fayyan, baay'ooliin kan ittiin hojii afura diinaa hundumaa ittiin injifatan kitaaba kana waan ta'eedhaaf jireenya keessaniif isin fayyada. Dubbisaa yeroo dhiyoo keessatti afaan Amaariffaarra hiikamee Oromiffaatiin isin bira qaqqabaa. Warreen fedha qabdan guruupiin kitaaba kanaaf qophaa'ee ni jira. Achirratti dhuftanii nama lamaan kan baname akkaawuntii isinii galchina. Miseensa kitaaba kana qopheessuu irratti ashaaraa keessan kitaaba kanarra kaa'aati. Fira keessaniif, hiriyoottan keessaniif, maatii keessan afuura matatii afura xonqolaatiin rakkachaa jiraniidhaaf furmaata akka taatan maqaa Waaqayyootiin isinan beeksisaa. Fedha kan hin qabu, jaalala kan hin qabu kitaaba kana akka qophaa'uudhaaf hojiin adda duree hiikuu kitaaba kanaa eegaleera. Gara fuula 368 qabaa. Yeroo muraasa keessatti hiikamee harka hunda keessanii gala. Qophaatii eegaa. Afuura hamaa akkamitti injifannaa, akkamitti soomnaa, akkamitti sagannaa, qaalluun maalidhaa, mayatiin maalidhaa, zaariin maalidhaa, afurri xonqolaa maalidhaa, akkamitti ergamaa, maa irratti ergama hunduma qabatee kan jiru kitaaba kanaatiin furmaata guddaa kan itti argattanidha. Horaa bulaa daabanaa warreen fedha qabdan karaa keessan dubbisuudhaan
WhatsApp irratti garii hidhamee ni jira. Kitaabni kun bifa kennaatiin, kitaabni kun bifa bittaatiin hunda keessan bira akka ga'u ni taasisna. Warri kanaaf fedha qabdan karaa toora WhatsApp dhuftanii miseensa taatanii hojii barakata kitaaba kana hiikuutti akka nuu hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisna. Horaa bulaa daabanaa. Waaqayyoon warra hidhamtanii jirtan isin haa hiiku, isin haa eebbisu, waan namaarraa isin haa eegu. Guddaa galatooma.